naaf ga'ee jettee ifirratti murteessitee diina lafaa lafee hin barbaanne ifirraan xaraginitti numa boocha jechuudha Zalaalam. Ni boochani. Ni boochani hin jeeban. Qabnaa dhiira moo hin qabnu? Qabna. Gadi baanee jirtan jenna moo ni jirtan jenna? Waan akkasirratti yaada malee wanni mataa qabannee boonyu hin jiru. Dhageessanii inuma hin jirre. Ammallee gorsi kiyya maali? Warri as keessa teessanii badhaatanii qaata bilisoomtan tundubbiin teessanii miti as deebitan malee jechuudha. Teessanii miti tundubbii saba Oromooti. Kun dubbii saba Oromoo, dubbii bilisummaa, dubbii dhiiga jeennaati. Gantuu fi tan gurguramte jeenna dhiigan deebistu ifiifuu isirraa eegganna si dhigalee akkas. Lakki diballeessine amma walqixa dhaabbanneeti dhiiga obboleessa keenyatis ummata keenya kajigaa jirus nin deebisa yoo jette as deebii guyyaan keeyarra. Guyyaan keeyarra sararadha Oromoo garaa laaftu Oromoon ammattuudha Oromoon naman tuytu Oromoon safuu qabdi jaaniiti diina kufee du'ee ekeraa awwaalamte. Onneetti godhanii sirratti ol baasan kaleessa. Qeebaltee teesse. Safuun isaan lubbuu teetti si baasanii ati ustee caffaree jiraatee kun ilmi keetti awwaalamu. Ayyoo fi abbooman irratti gubatu. Joolleen dubraa itti gudoodamtu tuni tami safuun. Safuu tami. Safuu si qofaan malte. Kabajni namoomaa si qofaan malte. Hin malle jechuudha. Hin booyina. Amma gateessanii akka hawaasatti maal goona haala kamiin goona akkamiin waan jedhu irratti dhiphaadha. Obboleessa keenya rabbiin fuuli rabbiitti haa tolu. Isinii galee fuuli rabbiitti haa toluun isiniin ja'a. Jeena keenya, beekaa keenya, hayyuu keenya waa hunda keenya garuu silaaluufi. Isarratti dhaabbachuun taa'u yoo olgalteetuma rest in peace jetteetuma Facebook marraa lallabdeetuma boocheetuma olgaltu taate isatti dhaabbatuun deemtu. Tuttuqee silaala diinni. Tuttuqee silaaletii reaakshina kee hisaabbatee hayti aanu fufa jechuudha steeppi. Ni galta akka duritti. Qoratanii hanga sinitti deebi'an eeydaa teessee. Deemii baafadhu akka dhiiratti gumaa jechuudha. Dhiiraa gunja'u alaas dubartiisni. Deemii baafadhu of kabachiisa. Arra wanni isaan nurraa mulqan ilma keenya qofaa miti. Kabajaa saba kanaa, kabajaa saba qabsaa'ee du'ee dhabamee jijjiirama kana fidee harka kaayate kan nurraa mulqan ilma qofaa miti. Feetaa kabajaa kee kabajaan kadhaan hin dhuftu. Kabajaan kadhaan dhuftee hin beektu. Kabajaa abbaatu ofitti godha. Akkas jettee miti Oromoon kursii kabajaa hi abbaatu of jalaan deemmataa jiran. Yoo ati san fuutee nama irra teessiste ejjechuun maana dhibdire ejjedhu booyi iyyi. Akkanan isiniin ja'a tartiiba keessan eeggadhaa boordi raayin as jira ammoo akka intala Oromootiin as jira hin booyina boochi isaaf hin maltu jeeyinaaf hin booyan. Dhiiga jeeyinaa kabilisummaa biqilchu nu haa ta'u. Kadhumaa nu haa ta'u. Ka Oromiyaa guututti qulqulleessu nu haa ta'u. Ka imimmaan Oromoo hunda haqu nu haa ta'u. Gootanii reessan. Gootanii haasawaan dhufa. Haasawuudhaan dhufa. Dalagaadhaan dhufa. Iccitii kee qabadhu. Uus afaanini waan daleeju dalagi. Hin iyyin of dura. Diinni si dhaggeeffataa jira hanga of dhaggeeffattu caala. Afaanin usaati hojii keessan dalaga waan godhuu qabdan hunda godha bilisummaa teessan fidaati. Nutillee mee asitti bakka baqannetti sabni kun nagayaan jiraata. Gammadee jiraatu jira qe'ee isarratti jennee mee hafuura haa fudhannu. Barkar tokkotti jalaan baanu bar. Hakanaadaa nagayaan qabu. Austraaliyaan nagayaan qabu. Ardii jirru hundarratti nagayaan qabna har'a nuti. Hin qabnu. Kana jechuun maali? Hiddi keenya abbaan fedhe waan fedhe haasa'u Oromoon hidda tokko. Oromoon hidda tokko. Namni mucaan kun ilaaleessin jira. Harargee, Arsii, Wallagga maal hin jeeyin Oromoo ilma dhabdee akka ilma dhabetti gabbayee kabajaaf itti godhe. Obboleeyyan kiyya isinittiin dheereessuu reefus dubbadheetiin jira. Nuti warreen Noorz Ameerikaa keessa jirru addunyaa tana mara keessa jirru wal beeyna waan godhuu qabnus ni goonaa jechuudha. Ani akka nama tokkotti obboleettiin teenya dhaamsa bareedan nu dhaamte waliigalatti wanni dhaamsini nan dhaamu barbaadu warra biyyaatii fi qeyroo biyyaatii fi hoggantoota keenya kan biyya keessa jiran kan hidhaa jiran jechuudha. Fi qeyroo biyyaa isaaniif hin dhaamsa dhaama. Fakkeenyaaf addunyaa tana mara keessatti arkitanii turtan. George Floyd Minnesota tana keessatti
bishaan waan keessa jiru goosa du'a George Floyd bichaa miti namoota hedduu dhumaa ture saniifuu duuti isaa tamaayyii taate heeraa fi seera jalattis humnaanis they pay back deeffatan jechuudha dhiiga isaanii deeffataniiti akkasumatti siidaalee gurraachaa fi siidaalee waan akkasii fafakkaataa hunda buqqaasan jechuudha addunyaa tanarraa nuti Hacaaluu hunda isaa gootaa oliiti wanni inni du'eef takkuffaa oromummaaf lammaffaa waa'ee siidaa Minilikii fi harreedhaan dhufee fardaanii miti jechuutu isa ajjeese. Kana onni maayyiin hatattamaan isa ajjeese. Tana booda maal godhuu qabaa? Tanaa oliin nu fidaaf isa ajjeese jechuudha. Duraanis itti xiyyeeffatanii jiran. Arra isa ajjeesanii boru Jawaarii jechuudha. Saniifuu qeyroo biyyaa teessanii bobboochanii reefkarra bobboochanii taasisanii akka hin gallee rafne. Kaa qabsoo godha. Hatattamaan qabsoo teessan dhiiga keessan kafalaa. Kanaafuu aboo dhageeffadhaa ilmaan Oromoo kan addunyaa mara keessa jirtan. Nuti warreen as keessa jiru warra bilchiginnaa fi fakkaataa akkasii isaan qeebalu kiliin godhuun Minisootaa fi Noorz Ameerikaa keessatti ta'uu qabaachi. We need to clean up. We need to clean up please. Akkasittiin dhaamsa qeyroo biyyaatiif dhaama qeyroo biyyaa kaleessa yoonii fi laamchooytan kaleessa yoonii fi gawwoomtanii tokkummaa teessan tan dheengadda mootummaa wayyaaneedhaan dhiiga xuxxuu namaa ta'e ilmaan Oromootii fi haawwan keenya shamarran keenya gudeedde. Harka micciirtanii osoo ajjeefin biyya isaanii galchitan arraan tana nafxanyaa fi nama isin kurtiirra keessan achirraa ari'uun isin hin dadhabdu. Takkooma walikoota payback Hacaaluu miti dhiiga Hacaaluuti miti dhiiga qeyroo hundaa kafaluun dirqamaa jechuudha waan dhageeffattanii galatoomaa. Amma wanni wal geennee fi asitti gadda odoon ta'ini yuyyuu gaddina Oromoodhaan gaddina gaafa Minilik harma haadhateennatii fi harka abbaa keenyaa mureerraa qabee gaddarra jira. Amma gadda bira taruu qabna. Gadda bira taruu qabna. Gadduu odoon ta'in akkaataa itti gumaa nama keenyaa deeffan. Hacaaluun du'e deebisuu hin dandeenyu. Ka deebisuu dandeenyu qabnu waan deebisuu dandeenyu qabnu. Sagalee uummata Oromooti. Hacaaluun deebi'uun dheengadda George Floyd asitti du'ee jennaani. Waa meeqa hojjette Ameerikaa humna hagana qabdu luka takkaan dhaabanii jedhan har'a yoo ka dhugaa Oromoo taaneef Oromummaan warra biyya bira dhaqee achitti hin dubbifnee biyyi Ingilizoon tenne biyya keessaa nama tokko. Garan na booye. Garan na booye. Yoo dheengadda inni nafxanyaan kalillee diina kenna arallee diina kenna borullee diina kenna jedhu san dhugaan itti baase san dhugaa baase. Kanaafuu amma ka tare bira tarree dheengadda maal jedhe Abiyyi waan tare duuba deemu warra silaa seenaa beekuu dhiifnee ka fuulduraa haa hojjannu jedhe akka inni gadoo tana bahuu heddugaaf san argine nuti. Amma tokko gumaan Hacaaluu baafachuu lammata ilmaan Oromoota mana hidhaa. Assalamu alaikum. Harni waan mata kadbachuun as ga'e sunis immoo yeroo inni naraffisuu deemu ani irriba na fakkaate dhugaan sinima nunarra mucaan keenya du'ee dhiigaan dhufne dhiiga tan teessisuu jira malee gammachuu isa kamiin nu teessisuu jira maanguddoo isa kamiin dhufne as Hacaaluun du'eeti bar bakka Hacaaluun impoonyu hin dubbannaa ofirraa baafnaa dhufne har'a gumnee kana mata sana amaarota sana ofirraa baaf Abiyyiin nurraa bu'uu qaba malee waan nu taseenyaas kuni kana jennee walli qabbaneessi nu hin jiru jechuudha. Akkamiin jiru boo'uu jira garaatu boo'uu jira dhiiguu jira Oromiyaa dhiiguu jira. Haati keenya boo'uu jirti ijoollee keenya dhumachuu jirti malli gubateeti bar waan irra nyaatanii bulanii irraa gubatee miiraan harkaa qabanii gubateeti bakka itti galan dhabanii karaa irra tattaa'anii hin argine feesbuukii namni feesbuukii hin argine jira as keessa hin jiru garaasa kamtu nu taa'ee paartii walitti araaramaa fi maal odeessine nuti paartiin maal nu godha Abiyyiin deemuu qabanurraa deemuu qabanii
Gadi nu merrafne. Harari ne angada morma muraniti mucha guban hirrafne. Diga tu nurafi se hirrafne nu nyata gana nu nyata ni Oromo. Yo harra gubdane oframbam ne ganda gandati. Morma gabdane oframbam ne hirraftani gana duma tanto kotokon sinkan uftaan. Akasi beka haruma kana to muchana walindura o wala mu kabani walini jada abiji wajin. Assalamualaikum. Aku mau beli sekali diga basu kamera diga bah. Tadi bawa sontehi abi miti jati sat lefe akajalo so kabrin sen ajesu pam. Kerom biya serai sini gatum so sonte isi cina jira asra dufne hidat chutenya biya tenya ti malaga bawa sontani hunna tenya di sini wanji jira abshir. Tadi tuhan dia biro jalu desa namne. Jadi isne kullu jalu namne amma dura obale yekene ilmaatu to kuchakam awale bonye rafle bulle san hunda to gongoro henya jor kawe no arka haymale akarma fani mudis yetti kayrom biyam jor nama to ko khasagalen ute oromo abba henya kharafe fi nulle khar ab sontu de saradu fembe ni riba no khase jawar sagalen uto jor isa radine egu kamna male jor kawe no arka khaye jenne ke egu kamno re biyata no manis binam guyya Oromo managaltu miti Oromo wanti beeku qabdu guma Oromo ajjeese fidatan gumaan hin jiru Oromoon Hacaaluudhaan gumaan nyaattu Oromoon Hacaaluu dhiiga Hacaaluutiin walabummaa Oromiyaa barbaaddi gurbaa amma saree maqaa kaastan sanii we cannot compare Hacaaluu with that dog. Sari Faru Milinik Male Wan Brahim Bain Million yo umatti Hacaaluu nuuf bakka bu'anii kana beekaa. የቴዲ አፍሮ አይነቶቹ ሚሊዮኖች ቢሰበሰቡ ከሀጫሉ ሁንዴሳ ጋር በምንም አይወዳደሩ። ሀጫሉ ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የዘፈነው። ስሙኝ አበሾች፣ ሀጫሉ ስለ ኢትዮጵያ ሕዝብ ነው የዘፈነው። ሀጫሉ የሀጫሉ ዘፈን የኢትዮጵያን ሕዝብ ነፃነት ነው ያስገኘው። የቴዲ አፍሮ ዘፈን ግን የኢትዮጵያን ሕዝብ ነው ያባላው። ሁለቱ ሰማይና ምድር ናቸው። we cannot compare by any means, by any criteria. The hero with somebody who we should not even raise his name here. Kana sirritti na wada sare village wali wandar gomin sene sare da su Oromo wanti beeku qabu, qeerroo wanti beeku qabu, goota kee, hayyuu kee, sagalee kee, rasaasa kee, baaruudha kan keessi harkaa liqimsanii jiran. Akka feetes taatu, akka jarri zamana sana harma keenna muranii, harma haawwatti hinnaa muranii, hardallee siidaa isaa Abiyoof dhaabsisee, Oromoon siidaa isaa siidaa Milinik laaluudhaa fi qarshii 200 kiiloo kafalteetiin seentu Oromoo namni kana gootu ati har'a booda Oromoodhaa miti. Oromoon har'a booda siidaa Milinikii laaluuf 4 kiiloo ganda Abiyyitti gale sana seentee qarshii 200 kafaltu Oromoodhaa miti. Gantoota, goobanoota, nafxanyoota, ergamtoota ni baafanna gumaate. Oromoo ergaasiif qaba warri biyyarraallee ilaalaa jirtan. Kana booda shanyii nafxanyaa wajjin diinagdee walitti hin qaban. Nafxanyaa mana isaanii seennee farshoo isaanii hin dhunnu. Nafxanyaa mana nyaataa isaanii seennee nyaata irraa hin nyaannu.
نفتنيا سوق إساني سيني واتك إراهيم بيتنو إسا وجين تيني جارسوما هلالن أورمون صبمين أورمون تنتموا سياتات أورمون إني هاجالو ديني المان أورمو ياتالو لانا دابت ديني المان أورمو لا دواتي أورمو لا دابتشو كندن دوغرو واتو كوكوفان أورمون إثيوبيا ولين جراتي إثيوبيا جلت جراتي يوم اللي تانان أورمو إيجا أورمو تين إجارمتي أورمو هرك مرا إجارن أورمو هرم مرا إجارن إثيوبيا نانجا ديغم توت أورمو ندون دابت أورمو كان سرت بيجي كان بودا ووم بسنا كيسانو وابونجا ومون يودو غمت دين دي اجالو هابو جنوتات كان بودا بوسن دي ومو يتاربو بربادو في فندكيس يو ومو